Mudannoo guyyaa ayyaanaa isinii qabadhee dhufeera. Muusaa lafa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jirtu baga jiraattanii nutis jirra jechaati. Isinirraa babbannee jirra fakkaata. Isinis immoo akka nu hin dagannee biizii taane viidiyoo kana laayikii godhaa isinitti tolee jechaati. Viidiyoon kun gaafa ayyaanaati kan waraabame jechuudha. Viidiyoo isinii hojjedheen ture gaafasicha shaashambaaffaa fashi jennee turre. Achi erga cherchiitii deebinee misaa ariitiidhaan nyaanne keessummaa dhufaa jira. Achiin booddee erga misaa nyaannee booda gaafasicha uffata aadaa uffadhee walal zalammii akkan jechaa ture argitaniitu viidiyoo irratti yoo gabaabbateeyyuu uffata koo ofirraa baasee nyaata sisirreessa ofitti deebisuudhaaf irraa babbaafadheen akkasittiin nyaatas babbaasaa jirayyuu gara teebiliitti achi fandishaa immoo asittiin fanaddaa sedhee saalonii keessa as baasee kasalmaan dajaarra kaa'ee jira jechuudha distii. Achi astuunis immoo na jala shirrii guddi jechaa jirti nuti biizii taaneerra abbaan warraa soofaarra akka kanaatti akka bishaan laga Abbayyaa gadhangala'ee ciisa. Achi fandishaan distii keessatti hirarrin jedhu seetanii hirarri jedheen gubatu seetanii. Mudannoon kana caalu maaltu jira jettanii yaadduree gamma gaafa sanatti sanuu fandishaan suuqirraa badee anillee akka dingataan suuqiidhaafis fidee manaafis fidee tootirfi manan jiru ta'ee baay'ee namatti hin tolu guyyaa ayyaanaa fandishaan buna biratti baay'ee bareedaa barbaachisaa ture. Achi ilaalaa as kanatti akka dhangala'ee ciisu akkam kaatee nu gargaaruu diddaa akkamitti otooti jirtu nuti biiziidhaa achi keessatti gubataa kan jedhu. Ani balaan buusu seetanii kun akkuma argitanii egaa warri dhiirotaa takkaa gadi diriiranii rimootii yookaan silkii qabatan taanaan achi saqsaqaa doozeriin achi hin kaasu jechuudha. Annaa gaafa ayyaanaa kanatu nu mudate kaleessa immoo biizii taaniitu isin jalaa bannee akka nu dagannee akka nu irraanfannee viidiyoo keenya laayikii godhaa bakka isinitti tolii bakka isinitti hin tolles rakkoo hin qabu. Waan dogoggora qabnus nu hubachiisaa kunoogaa. Qimamiin keessaan huuruun gammoojjii bu'e yookaan immoo ol galagalee jalaa funaanaa jira. Kun akkuma argitanii keessa ishee adiin shafte keessaa funaanee gurraacha isaa immoo jalaa yaasee kan biraatti deebisee fanaddaas jechuudha. Viidiyoo dheeraa waraabuu hin dandeenye baay'ee duddutaan ture. Keessummaan hin dhufadhee jarjaraa ture. Kanatu nu mudatee egaa guyyaa waan tokko jiru mudannoo waanuma jiru kunoo. Diriiraan as diriiree otomatii isaanuu hin kolfaa isaanuu nutti qoosaan siniin jedhee kana fakkaataa mudannoon kun mudannoo gaafa ayyaanaa ture. As kanatti immoo kanarraati jechuudha itti isinii dabalee viidiyoon akkasiin jalaan gabaabbanne itti fataasanaa'edha. Baay'een keessan si yaannaa si eegnaa viidiyoon keessuu si nuti ta'ee jira waan ati hojjettu nuti tolaa nu gammachiisa hamilee nutti horaa mooraalii nuuf taatee jirtaa jabaadhu si eenna si eebonnaa si araannaa naan jettu waan ta'eefu ishee kanas immoo irratti isinii dabale kan jalqabaa gaa mudannoo gaafa ayyaanaati. Kanarraa immoo kaleessa biizii taanee guyyaan kaleessaas immoo ayyaanuma gaa mana namaa deemuun jira namni mana namaa dhufuun jira waan jiru bagarraa hafteecha waliin xuxxuuxachuun jira. Arramoo anaafas suuqoo baanee turre jechuudha magaalaa deemnee turre kaardiin nu jalaa dhume suuqiiti. Kaardiin egaa baay'ee tokko gurgurama. Kaardii fiduu deemnee achi yeroo deebinu misaa maaluma nyaannaa jennee garuu mana jira wanti nyaatamu yeroo mana jiru waan miiqatu namatti hin tolu nyaa'u namaan hin jiru achi alaa barbaannee har'abbaa warraa yeroo argaman maal akka inni jedhu beekonni hojii deemeera misaallee hin dhufu. Achiin booddee saambusaa bitannee galla jennee saambusaa kana argitanii toommanni ga'u siinuma duratti finnee bannee tokkoon isaa birrii 30 jechuudha lamaan isaa birrii 60 fudhannee galle aduun hin gubaa hin ho'aa achii booda gallee juusiin hin dhumne gawaan ayyaanaa coraa manuma jira achiitu nyaachaa jirru jidduutti suuqitti namni nu waama jechuudha suuqi sila cinqitti nama qaba beektu warri beektan beektu qabaa'ee suuqi. Achiin booda asteer qoyana toqee gurguratte isheen amma sokkituutti saambusaa ishee osseen eegee maal akka isheen jettu hin beeku. Fixxee sokkitee ka ishee caccabduu kanaan maal isaa deebitaan jedheen. Amma waan ishee faanaa soofnee beekan irraa rimuuf godha maaliif hin sodaatti baqqaa sagaleen koo akkas ta'ee maalii ta'ee waan meeqana cinqiti bakka. Sinee galee kanaaf yeroo ishee faanaa soofnu to'a keessanii gudii jettu garuu immoo sagalee kun balleessu taanaanii jetti garuu adeemsa keessa. Barattiin dhufti jechuudha amma sodaatama tokko isa duraarra immoo
amma fooyya'aatii jirti. Innaa akkasii isiniin jennaa viidiyoo keenyarraati jettanii uffata sanaatti jettanii yoo nu jaallattan ta'e laayikii godhaa kan kanarraa fi wanti adda ta'e as keessan jiru jirra sinumaan jechuuf ittumaan siin dubbisuuf dhufne babbaduun immoo waan miiqatu fiizii nama godhaa fuulduratti immoo jirraa hin dhufnaa. Sinirraa fagaachuu hin barbaannu faamilii keenya baay'ee akkuma isin nu jaallattan nu kabajjan nutillee baay'ee isin jaallanna baay'ee isin kabajna suuqiirraa yeroo meeqa kaanii seetanii suuqiidhaaf nyaatarra. Asteer ammachi keessatti nagadu waan hundumaa babbarachaa jirti garummoo kiiloo hin beektu kiiloon inni dijitaaliin sun immoo badaa namaan dhufu isa beekuuf malee yeroo sana anis biruma jira garuu. Yeroo nani manatti deebi'u hin gurgurti kiiloo sana xixiqqoo garaagaraa irraa isas immoo hin barti fuulduratti asumaan immoo suuqiin marra jira akkam ta'ee gurguramaa jira maaltu jira sanaan wal qabatee wanti haaraanii ati nuu qoodduu nuti gochuu qabnu warri yeroo dhiyootti gara biyyaa galuu akkam nuun jettaa maal nu gorsitaa yaada akkamiitu jira sanaan wal qabatee guutummaa guutuutti infoormeeshinii haaraa kan jettan jiraattan koomentii jalatti naa barreessa ana baay'ee natti tola. Bakka sanarraa yeroo achi deemetti viidiyoon isinitti dheerata waan ta'eef isiniifan deebisa. Walumaa galatti haalli jiru namatti tola qilleensi hin gurgurama waan safara keessatti barbaachisu safara isin jiru sanarratti barbaachisu irratti xiyyeeffatanii meeshaa galchinaan akka ajaa'ibaa nagadamaa viidiyoon xumuramee jira baay'ee.